Oduuwwan maddeen alaatii qabadheettayyoon darbuu Naayijeeriyaa fi Inglaand taphattoota isaaniif simannaa gootaa godhaniiru. Naayijeeriyaan garee dubartoota shaampiyoonii Afrikaa ta'eef simannaa goote. Wanjaa Afrikaa dubartoota Morokootti qophaa'een Naayijeeriyaan boodaa ka'uun qopheessituu sagantaa sanaa Morokoo goolii 3 fi 2 injifachuun yeroo kurnaffaaf shaampiyoonii Afrikaa taate. Hanga boqonnaatti goolii 2-0 durfamurraa kan turte Naayijeeriyaan boodaa ka'uun injifannoo argatteef biyyattiin kabaja guddaa argattee jirti jedhame. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boolaa Ahmad Tinubu garee shaampiyoonii ta'e simachuun badhaafanii jiru. Miseensonni garichaa appaartaamaa abbaa ciisicha 3 fi doolaara Ameerikaa 100,100 argatanii jiru. Akkasuma miseensonni koree teeknikaa doolaara Ameerikaa 50,000 badhaafamanii jiru. Haaluma wal fakkaatu garee Inglaand shaampiyoonii Awurooppaa ta'ee fi simannaan gootaa taasifamee jira. Waancaa Awurooppaa Siwiizerlaanditti qophaa'een Inglaand peenaaltiidhaan Speen injifachuun irra deebiin shaampiyoonii Awurooppaa taate. Gareen Inglaand gara biyyaatti yoo deebi'u simannaan gootaa taasifameefii jira. Alexander Isak Liverpool timakamuuf walii gale. Alexander Isak Liverpool gatii Newcastle jijjiirraaf isaaf dhiyeessee kaffalaan kilabichatti makamuuf walii galeera. Midaaleen akka jedhanitti Isak waliigaltee waggaa 5 Liverpool mallatteessuuf waliigaluutu ibsame. Liverpool gatii rikoordii jijjiirraa taphattoota Englandin Alexander Isak Newcastle irraa akka mallatteessifatu Fabrizio Romano barreesseera. Alexander Isak kilaboota biroof mallatteessuuf akka barbaadu Newcastle erga beeksiseen booda Liverpool mallattoo isaa argachuuf hojjechaa jira jedhame. Newcastle bakka Isak taphattoota sarara fuulduraa mallatteessifachuuf hojii eegaluun jijjiirraan taphatichaa gara Liverpool taasisuu dhugoomuuf akka dhiyaates akeeka. Alexander Isak bara 2022 Newcastletti kan makame yoo ta'u taphoota 86 goolii 54 galchuu danda'ee jira. Bara dorgommii 2025tti Premier League England irratti gooliiwwan 23 galchuun ga'umsa bareedaan barichas goolabe. Oli Watkins fi Benjamin Sheshkon Manchester United in barbaadamaa jiru. Manchester United taphataa sarara fuulduraa mallatteessifachuuf sochiirra jira. Kilabichi taphattoota barbaadu keessaa tokko taphataa sarara fuulduraa kilaba Aston Villa Oli Watkins fi taphataa RB Leipzig Benjamin Sheshko akka ta'an himame. Oli Watkins bara darbe Aston Villaaf goolii 16 galchuun RB Leipzig kan taphatu Benjamin Sheshko ammoo goolii 13 lakkoofsiseera. Taphattoota sarara fuulduraa dhabuun rakkachaa kan jiru Manchester United taphattoota lameen filannoo isaa jalqabaa akka taasisee ibsamee jira. Hooggantoonni Manchester United taphattoota hin barbaachifne geggeessuun mallaqa argamuun Benjamin Sheshko fi Oli Watkins irratti oolchuu barbaadus jedhamee jira. Jalqaba Arsenaaliin ammatti Newcastle kan barbaadamu Benjamin Sheshkon filannoo jalqabaa Manchester United akka ta'e ibsameera. Taphataan ganna 22 Sheshkon taphoota 33 goolii 13 RB Leipzigiif galchuun ni yaadatama. Aston Villaan jijjiirraa taphataa ganna 29 Oli Watkins irraa paawundii miliyoona 60 ol barbaaduun jiran isaa gaafii keessa galuu akka danda'us eeramee jira. Taphataan sarara ittisaa kilaba Arsenaal William Salibaan kontiraata kilabicha waliin qabu dheeressuuf jedhamee jira. Taphataan lammii France William Salibaan kilabicha keessatti taphattoota murteessoo ta'an keessaa tokko ta'uunsaa ni beekama. Taphatichi qophii gannaa kilabiin Arsenaal Singaappooritti geggeessaa jiruu fi sababa waliigaltee dheeressuuf garas akka inni malee ibsamee jira. Joao Felix bara 2019 Atletico Madriditti gatii jira taphattoota guddaa sadaffaan kan mallatteesse yoo ta'u amma gara kilaba Saudi Arabiyaa Al Nassr deemuun taphachuuf walii galee jira. Liverpool jijjiirraa taphattoota ganna kanaan paawundii miliyoona 300 siqu baase ammallee taphattoota sarara fuulduraa mallatteessifachuudhaaf sochii irra jira jedhamee jira. Akka walii galaatitti oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qabadee xumureetan jira.